keessatis as keessa warreen jirtan እዚህ ቢሮአችን ያላችሁ የስታፍ ባልደረቦቻችን ጓደኞቻችን አብረን የምንሰራው ሁለቱንም ሶስቱንም በዓላቶችን ባዛሮችን ሁሉም ሙሉ በሙሉ እስኪባል ድረስ ራሳችን እንችልን በፍጥነት የተመደባችሁበት ፕሮሲጀርን ከተሉ ማናጀር ነኝ እኔ እዚህ ቲም መሪ ነኝ እኔ እዚህ ነኝ ሳትሉ በተመደባችሁበት ቦታ ሁሉ ባዛር ላይ የጀሞ ላይ የካራ ላይ ሁላችሁም ስለ እጅግ በጣም መልካም ስራ አፈጻጸማችሁ የሁለቱም በዓለም መልካም ስራ አፈጻጸማችሁ ልናመሰግናችሁ እንወዳለን። እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ እንግዲህ ያው ብዙ ጊዜ ሰዎች ማቀጣጠር፣ ማሰራት፣ መነጋገር፣ መነታረክ፣ መሰዳደብ ወይ ደግሞ አብሮ መስራት፣ መብላት፣ መጠጣት ብቻ ብዙ ጊዜ መመዘጋገን ላይ እስከዚህ ምን ነኝ ሰዎች ስንባልና ከሴክሬተሪም ከሹፌርም ከማርኬቲንጎችም ከኤችአርም ሁሉም ማናጀሮቹ ሁሉም እጅግ በጣም መልካም ሆነ መክፈቻ ማድረግ የነበረበት በኮሙኒኬሽኖችም ነበር። ወደዚህ በብሔራዊ ስለሆነ የፍቅር ስለሆነ በቅድሚያ እንኳን ደህና መጣችሁ፣ እንኳን ዛሬ ተገናኘን። ባዛራችንም የስድስት ቀን ባዛር ነበር አይደል? ለስድስት ቀን ሰዓት ከፍላችሁ እዛው ቆማችሁ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳትሉ ህዝባዊ ተልዕኳችሁ በሰላም ስለተወጣችሁ እጅግ በጣም ክብር ምስጋና ይገባችኋል። እኔ በበኩሌ እንደ ማህበር እንደ ዋና ኦነር ለመሆን ይመጣል እጅግ በጣም አመሰግናችኋለሁ፣ ወዳችኋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። Deemee akka kanaa keessa galuu kootti baay'een gammade. Dhugaa dubbachuudhaaf. Maal jennaan haalli hojii namni akkanatti walitti qabamee rikogniishinii kennuu dhiisii miindaa kaffalamuyyuu namni akkatti fudhatu nan beeka. Waajjira sadan tokko seenee argeera waan ta'eef hojjedhee beeka jechaadha. Garuu asitti maaltu jira? Hojiin hin dhufne hojiin ji'a sadan sana turtii ji'a sadii ture sana keessatti tiimiin ture haalaan socho'uu dhabuun ture waan sana jijjiiruudhaaf battalatti tarkaanfii fudhatame ture. Tarkaanfii fudhatame sun namoota jijjiiruu ture. Haalli jijjiirame sun immoo battala keessatti hojiitti akka galu nu haala nu mijeesse. Carraan baazaariin kun dhufuun immoo namoonni nuti qabnu eenyu akka ta'an ladda baafannee barree jechaadha. Eenyutu maal hojjetaa, eenyutu maal danda'a, eenyutu maal irratti dhina qabaa. Namoota jechaan warra as jirru kana qofa ta'uu hin taane koreen as jiru kana keessatti hirmaate hunduu maal akka ta'e adda baafadha jechaadha. Pirezidaantii keenya dabalatee jechaadha. Na baay'ee guddaan baay'een gammadee baazaarii keessa kan immoo akka milkaa'uuf dhugaa dubbachuudhaaf isa nuti dhamaane qofa ta'uu hin taane obbo Sanyiin bakkichatti argamuun waan guddaa nu godhe. Achi keessatti ija addaatiin ilaalamaa turre. Kunoo gammeenis waan beeku ija addaan ilaalamuu qofa miti gargaarsa guddaa nu godhaa turan. Yeroo namni hiriira nu rakkisu nama keenya miti kan hiriira nu qabsiise poolisoota achi dhaabatan milishaa achi jiru. Warri immoo waan kana qindeessan yuunenii irraa waldaa hojii gamtaa kan magaalichaarraas hawaasummaarraas namoonni bakka bu'an turan. Warra sana faanallee haasaa gochuudhaan haala akka salphaatti nu mijaa'u godhanii isa bira darbee hojii kan waldaa keenyaa osoo hojjennu achi keessatti namoota hojiidhaaf achi keessa seenan hundallee kan to'atu ana godhanii na kaa'an. Na guyyaa ganama halkan hin ba'a tarii nama obbo Sanyiin jedhanii jireenyaadhu halkan inni ribaa ka'a otoo hin bahin maaliifi warra sana to'achuuf hin ba'a nan galmeessaa eenyu dura dhufe eenyu booda dhufe jaraaf odeeffannoo kennaa turre jechaadha. Oomishni nuti dhiyeessine sadarkaa duraan nu argate waan hojjennu hundumaan isaan ittillee himanii jiru, anatti simaniiru. Waldaalee as keessatti hirmaatan keessaa kan akka keessanitti nu hojjete baazaarii kana ho'isa hin jiru kan jedhu rikogniishinii akkasii arganne jechaadha. Inni gaa kana kan fide dadhabbii nuti goonu qofa ta'uu hin taane pirezidaantiin keenya bakkichatti argamudha. Wanti odeeffannoon maal jedhan faranjoonni odeeffannoon information is knowledge, knowledge is power jedhani. Odeeffannoo jaraa kennuun waa'ee keenya akka beekan isaan godhe waa'ee keenya beekuun sun immoo nuyi achi keessatti empowered akka taanu godhe jechaadha bakka nuu kennisiise. Kanaaf
anamma hojiin achitti hojjetan hojii tiimiidhaan hojjetan. Achitti gaafa calqabaa namni kun hundumtuu namni si biiroo qabate hundumtuu achi dhufe. Gaafa dhufoo hin teenye jechaan poozishiniin akka isaan dura jedhan poozishiniin sin daangessine suufiin atuffattu sin daangessine nama hunduu gadi bu'ee bosanyii dabalatee jecha nama hunduu gadi bu'ee shunkurtii safaraa ture qullubbii gurguraa ture waan hin hojjetamne hin jiru. Sana jechuun maal jechuudha namni gaggeessummaarra jiru gaggeessaan tokko ofii foloowarii uummata. Foloowarii uummachuuf immoo yookaan nama duukaa isaa deemu uummachuuf immoo ofii isaa gadi bu'ee hojjechuu qaba jechaadha. Kanaaf isa sana hundi keessan agarsiiftanii kanaaf baay'een isin galateeffadha baay'een itti gammadee jechaadha. Anattillee imaanaa guddaan akkanarra jirutti natti dhaga'ame. Halkan galla halkan gaafa gallallee waanuma sana yaadaan akka nama hojii miidiyaarra jirutti hojii miidiyaarra namni jiru halkan hirriba keessallee waan boru ganama zeenaa qopheessuu yaadaa bula. Akka sana natti ta'ee jechaadha. Kanaaf baay'ee guddaan isin galateeffadha. Namoonni koree keenya keessatti to'attoota ta'anii inspektariin dabalatee namoota gurguddaadha gammee dabalatee warri kunillee akka nama umuriidhaanis poozishiniidhaanis maaliif iddoo guddaa jirutti otoo hin taane akka dargaggeessa reefu hojii keessa seenutti nu gargaaraa turanii jechaadha. Kanaaf tiimiin kun ammallee akkuma sanatti itti fufuu qabdu. Jireenya namaa keessatti wanta tokko gaafa jalqabdu gaarii jalqabnaan konsistensi qabaachuu qaba itti fufiinsa qabaachuu qaba. Har'a waan gaarii goone irraa rikognishinii itti arganne irraa borummoo kana caaluu qaba malee bakka hin gaa jennee waan teenyu miti jechaadha. Kanaaf booree xiiqii isinitti ta'uu qaba waan amma irra jiru kun jechaadha. Kanaaf guddaa galatooma akkanumatti itti nuuf fufaa galatoomaa nu jiraadha. Waa'ee dhaabbata amma dhaabbachee jiru kana yeroo baay'ee uummanni keenya yookaan immoo namoonni Afrikaa kuni wayirratti ka'uu jaallatu. Nama iddoo tokko jiru iddoo isaatii darbatanii iddoo isaa ta'uu jaallatu. Yogguu waliin fiigan immoo yoo bira darbuu dadhabanii miila wal qabuu jaallatu. Garuu faranjoonni immoo akkanani miila qabdii kuffistee bira hin darbiiniitii itti yaadi yookaan immoo taa'ee humna kee jabeeffadhuu fiigii iddoon geessa nageessa bira darbuu dandeessaa waliin jedhu. Maal jechuu barbaadeni gaafuun gara kanatti dhufu baay'een gammadanii baazawee mokeenii akkan gara kanatti dhufu baay'ee natti dheekkamaa ture naaf hin galle waan tokko immoo amman dandeetti waa hubadhee tanni waa gochuu jaalladha tu naaf hin galii waa tokkotti galuu hin jaalladhu mokeen gara kanatti na fiduu isaatii fi baay'een isa galateeffadha rabbi isaa eebbisu utuu takka mooraa ilaatanii jiran jaalladha. Ulfaadha. Egaa maal jechuun barbaade yeroo baay'ee sanyiin ganaa waan hojjetee hin quufne waan baay'ee itti mul'ata yeroo naasa'u. Namni hundumtuu waan keessa isaa jiru jecha irra jiruuni waan keessa isaa jiru garuu namni hundumtuu dubbatee walitti ibsuu hin danda'u. Kanaaf walumaa galatti kanan jechuu barbaadu mul'ata sanyii galmaan ga'uudhaaf duwwaa ta'u hojjenneeyyuu waan baay'ee fayyadamna. Yeroo baay'ee amma nu badhutti gaa. Dhiyoo kana namichi tireeningii nuu kenne liidarshiippiin hin jiru Afrikaa keessaa falmiin kaachisuu malee gaafa san hin fudhanne. Maaliif liidarshiippiin yoo jiraateeyyuu namni liidarshiippii sana hubatu hin jiru yoo ta'e liidarshiippii waan hin jirre fakkeessa. Maaliif namni yogguu wajjin odeessu amma understand mataan nama sanaa keessa kan jiru waan namni tokko odeesseef dhageessatu hin ta'in waan ittiin dhageessu hoo qabaattedha kan dhageessu dubbii namaa caala. Principally leadership keessatti immoo kan namni dubbataa jiru istee kan inni dubbatiin garsiisu kenni akka itti dubbatu dhabee hambisee understand gochuu danda'u. Maal jechuu barbaade sanyii waan dura ta'aa ta'eefanii mooraalii kennaa miti. Sanyii baay'een waaqayyo isaa eebbisu nuuf si kaasee nuuf si uumee namanan. Booriyyuu taanaan hojii kanarratti argamuu dhabuu yookaan immoo koommachuu nan danda'a. Garuu mul'ata keenya hin deeggaru. Dhibba keessaa dhibba waliyyoo jechuudha. Kanaaf jabaadhoo jedhu hundumti keenya immoo gargaaruudhaan mul'anni isaa fagooga dhugaa umurii keenya guutuutu hojjenne waan baay'ee keessaa fayyadamnu baay'ee qabna. Waan garaagaraa waan barannee fi kennaa liidarshiippii garuu abbaa rabbii kenneef fi abbaa isaatu beeka. Kanaaf yeroo hundumaa mooraalii walii kennuudhaan wal jajjabeessuudhaan walirra dhaabachuudhaan yoo hojjenne Afrikaa biras Ameerikaa biras darbuu hin danda'amu. Maaliif
warra Ameerikaa sammuu isaan qabanii warra biyyanaas qabu. Warri adiin kan isaan qaban nuunis qabna. Garuu akkaataa itti baasnee hojjechuudha kan rakkoon keenya jechuudha. Alibaabaanii namittiin si'a meeqa katama kufte suni amma addunyaa irratti iddoo baay'eetti dubbattu sammuu namaa leeddee sadiitti hiiktee dubbataa jirti amma. EQ, IQ dhaa fi LQ jettee dubbataa jirti. Warri saayinsii garuu IQ dhaa fi EQ dhaan dubbatan. Isheen garuu LQ itti dabalteetti. Maaliif dandeettiin kun egaa nama hundumaaf kenname. Isa hundumaaf kenname kana garuu hundumtuu itti fayyadamuu hin dandeenyu. Sammuu keenya akka pistaalii marree gannee du'aa jiran hundumti keenya iyyuu. Sammuu kana garuu kan nuti fayyadamuu dandeenyu yoo dhageenyedha. Waraqata kana banuudhaa fi karaa garaa yaaduu dandeenya. Yoo walii gallee karaa tokko banne garuu yeroo keenya gabaabsina. Hundumtuu kennaa bushuu qaba. Hundumtuu kennaa geggeessuu qabaachuu danda'a. Hundumtuu yaada furmaata fidu tokko qabaachuu danda'a. Garuu karaa garaa qabaanna. Yoo wal dhageenye yoo wal kabanye garuu yeroo keenya gabaabsina. Namni mul'ata isaa bira gahuudhaaf wal dhagahuu qaba. Sanaaf walaa dhageenyu walaa kabanyu waaqayyo isin eebbisuu ulfaadhaa baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajaa eebbifama kanuma jedha. Galatoomaa jechuun barbaada. Jalqaba irratti koreewwan caasaa sabbataa fi akkasumas hojjettoonni biiroo manaajimentii dabalatee hundumti keessanuu baazaarii kana irratti gahee keessan baatan baga gammaddanii ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Akkasumas kabajamoo pirezidaantii waldaa dargaggoo caffee hojii gamtaa waliigalaa Bosa Injiidashuu egaa hojii kana keessatti qooda guddaan akkaataa kamiin akka galma gahu itti yaadamee qophii baazaarii kanaan wal qabatee kana keessatti karoorfamuu isaa baay'ee namatti tola. Egaa gamanuma wantan jechuu barbaadu ani hojiin kun baay'ee natti toleera. Akka kominikeeshinii tokkottis kan dhaqnee ilaallee ni jira. Qoodas akka baanitti hundumtuu wanta baay'ee namatti toludha. Jalqabuma isaarraa eegalee wanti keenya wanta ija qabu wanta bareeda. Kana jechuun immoo wanta itti yaadamee hojjetamedha. Wanti itti karoorfamee wanti itti yaadamee hojjetamee hin bareedu. Wanti itti yaadamne karoora malee yoo ta'e immoo hin bareedu. Kanaafuu keessumattuu hojjettoonni biiroo keenyaas dhugaa dubbachuuf asii hanga biiroo cufanii bakka achiitti deemanii hojjechuudhaan quba qabaachuun waan baay'eedhaan wal keessa ture quba qabna. Kun baay'ee na gammachiisan dhugaa dubbachuuf caalatti immoo koreewwan caasaa akka waldaa dargaggoo caffee hojii gamtaa waliigalaatti koreewwan sin qofaa miti koreewwan kaanillee ni jiru. Koreewwan sana keessa koreen kun hojii guddaadha. Maal shaggar kan hundeeffame sabbataa qofa miti bakkee baranne jira. Akkuma magaalaa duraan godina addaa turan keessaa isin garuu gahee keessan baay'ee baatanii baay'ee nama hubatoo baay'ee nama beekoo baay'ee nama dandeettii qabu baay'ee nama ogummaa qabu baay'ee nama waan hunda gochuu danda'u piroomooshinii sin achirratti gootanii isteejii yookiin immoo waltajjii sanallee kontirool gootanii piroomooshin gochaa turtan kan baay'ee namatti toludha. Ani achiin ture achi turre ni beekna. Kanaaf hundumti keessanuu baay'ee galatoomaa isiniin jechuun barbaada akka kominikeeshinii biiroo muumeetti. Kanaaf caalumatti hojjenna. Kana gochuun immoo maalinni cimina maal jechuun barbaade nan danda'a waan akkanaa gochuun dandeettii kootii jaalala nan jedhu waldaa kana jaalachuudha. Galma kaayyoo waldaa kana galmaan ga'uudha. Mul'ata isaa galmaan ga'uudha. Kana hojjeta kana gammachuu keenya waan jiruuf waa milkaa. Kanaaf ammas wantan jechuu barbaadu hir'inni yoo jiraate iddoon hir'inni jirutti hir'ina keenya soroorsaa yoo dogoggorri jiraate dogoggora keenya sirreessaa cimina jiru immoo itti fufsiisaa. Wal qabannee akkuma jalqaba irratti ka'ee ture tokkummaa keenyaan wal kabanyee wal deeggarree wal cimsinee wal gorsinee wal jaalannee wal deeggarree yoo deemne wal guddisuu dandeenya kan jedhudha. Dhugaa dubbachuuf wanti amma ta'e kun wanta gadi nama qabu miti wanta nama saalfachiisu miti. Hanga sadarkaa waraqaa ragaa kana namaa kennu jechuun baay'ee ciminadha. Ni beektu baay'een keessan namoota muuxannoo gahaa qabdanidha. Namoota waan baay'ee keessa darbitanii akkuma jettanii. Kanaaf egaa anis gama kootiin akka tokko kamisiinsa waldaa kanaatti lammaffaa jechuun walumaa gala akka kominikeeshinii biiroo fi akkuma waldaa dargaggoo caffee hojii gamtaa walii galatti dubbachaadha. Kanaan wal qabatee baay'een isin galateeffadha. Baay'een gammadee hojjettoota keenyas kana caalatti hojjenna. Maaliif baazaariin kana caalallee itti fufuu danda'a. Kana caala maal gochuu qabna? Asirraa muuxannoo guddaa fudhannee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf caasaa kanarraa muuxannoo guddaa fudhannee deebinee immoo baazaarii kanarraa waan guddaa barreerra. Akkaataa kamiin namni ramadamee akka hojjetu maaliif asii biiroo keessaa baanii dirreetti baanii hojjettoonni keenya baanii akka hojjetan kaan hunduu yaa'ee dhugaa dubbachuu fi kun hundi immoo nama gammachiisaa hojjettoonni keenyas hafuura tokkoon jaalala tokkoon deemu isinis jabaadhaa lafa jirtanitti waliin cimna
Kanaaf baay'een gammade ulfaadha galatoomaa jechuun barbaada. Baay'ee haasawuu dhuunfaan dhimmi baazarii waldaa caffee sirriitti maqaa beeksise. Sabbata Irrabichaa dhuunfaan akka godina addaa kanatti eenyudha isaan sun eenyu fa'aa turanii warri miidiyaadhaan feesbuukidhaan nu beekan jarri kun miseensa sanii ani na biraa deemee shollokee achi hojjechaa jira namni jedhee namni achitti wal lolaa ture nan beeka hoggansa jecha warra sabbataa keessattuu finfinneedhaa dhufanii kifla katamaa sadii qabduun beektu namoota baay'eetu kifla katamaa sadeen irratti hoggansa hunduu dhufaniiti daawwataniiru. Oromiyaadhaa dhufanii daawwataniiru. Warroonni kun hunduu waldaa kana baree jechaadha qaama. Warri daawwannaa dhufe sun. Isinirree amma yeroo achi keessatti hojjettan isinuma atasi maal goota namni si beeku sitti kaate deemirraa si qibirrii qabeera jedhee nama meeqa na wal lole itti dhiyaatin isatti tsaafaa jiran jedha. Maaliifan godhe isa akkas jedhee achi deebi'ee tan hojiirra jira bee tsaafaa jira itti siquun namicha kana hojiirra hariisisee wajjin haasa'uun barbaadda hariinuun jedhe lakki bakka achumatti haa isiin jechaa ture jecha. Kanaaf gammadde baay'ee tokko illiinaa sammuutis hojiidhaaf fuulduraaf kaka'umsa qabaachuudhaaf namni biraarre maal hojjetu isinitti bilbilaa akka oolan ergitanyaan namni baay'een akka isinitti bilbilu nan beeka. Waan nuun dhiyeessinis baay'ee filatamaadha. Namni madadaan itti gammade jechaadha. Warri kiiloo 20 kaasee bitate. Namni hunduu hooggansi irree hin bitanneedhanii wal ijaaranii akka carraati nama baay'ee adda waliin hojjenne hojii guddaa hojjenne jennee yaadna. Ammaan booda sirriitti hojjechuu qabna. Wal dhaga'uu qabna. Cheenii eegnee immoo walii bilbiluu qabna. Namni achi keessatti kana kan hojii tokko hojjenna waan ta'eef hojiin kun hojii guddatu boru nama jijjiiru. Kanaaf fuulduraaf immoo amantummaa keessatti walis madaaluu qabna jecha. Tartiibaan wal gochuun dirqama. Salamoon hojjetoota gammachuun hin hojjetoota immoo gammachuun madaalli isaa argachuu qaba jecha. Tartiibaan. Maaliif kun hojii maallaqa diinagdeedhaan sammuu barnootaan waan hundaanuu akka of jijjiiruu dandeenyudha waan ta'eef hojii guddaatu hojjetamee ani baay'ee ulaalu hundi isaanii kaayyoo qabu hojjechuudha. Warra la jiru sunu hojjechuudhaaf malee ammeenyummaafis miti. Nuti haala keenyatu nu walaa badannee malee galuudhaafis haa ta'u hojii hojjechuudhaafis haa ta'u qophiidha waan ta'eef namni sabbataa fakkeenyaaf killa katamaa sadii keessatti hojii walii kennine hojii hojjechuun salphaadha jechuudha. Hojii guyyaa guutuu isaa hojjetu namni kaayyoo qabaannaan hin hojjetu. Mucaa Abdallaa sanammoo hojii 3 hojjeta jechuudha. Kakkaate keenya sin hojjeta sanis sin hojjeta. Dursees keenya dursa gochuu baannaan hin jedheeni dursarra mataa duree gubbaarra godhe. Keenya ibsa jechaadha ijoolleen achii gaazexanyaa warri ta'an. Keenya gidiroo 2-3 eegee ibsaniin booda walqixa immoo tokko ibse jara waliin hoo argitan taata. Kanaaf hoggansi hundi isaatu immoo fudhatanii jiru. Hunda isaa hangalateeffadhu ammeenya fi mootii namni tokko waan waxaa gabaa jedhus waan ta'eef isa sanis immoo wal sirreessaa akka tokkoom akka guddatu malee akka kun hojii kaabineetii mootii wal falmaa wallus hin jiru jecha. Nama hin hojjenne jennee itti bilbilee fi walitti himnaa turre jechaadha. Kanaaf nama hundi isaa galatoomanii baay'ee hojjechaa turanii baay'ee kaayyoo qabu. Inni keessattuu inni mucaa barreessu sun xaafirratti haati manaa isaas innis garaa qulqulluun hojjechaa ture dhugaa dubbachuu. Garaa qulqulluun amma galgala amma ganama eenyutu hojjete ganama sa'aatii tokkotti ka'ee amma galgala sa'a 2-3 akka guyyaa galan jiru yaadattootaan sa'a 3 daa'ima mana godhanii. Maaliif bakka boru as keessa hin jiraadhe ananna guddisa anis keessatti nan hojjedha hojii dhabanii miti. Garaadha warra hojjetantu jira waan ta'eef ijoollee kana biiroo fi haala mijeessinee warra magaalaa wajjin dubbannee hin beekna baay'inaan kifla katamaa waan adda citeef sabbata irratti biiroon guuteera. Waan hojjetamuu qabus akkuma amma qopheessite kanatti
maaltu hojjetama maaltu ka'a eenyutu immoo hojii yan hin qabne eenyudha miseensa keenya ta'e hojjechaa oolu lakkoofteetti kennita lakkooftee irraa fudhatta itti deemuun hin danda'amu hojii guddaa hojjechuun hin danda'ama waan ta'eef hundi keessanuu galatoomadha keessattuu shifeerri keenya immoo ergameef jennaan ganamaa duusanii dukkaanii maali kana isaan dura oduu sanyii nuun ergin xarabbeessaa maal kana guuraa ture jechuudha sirriitti garaadhuma jidduudhaan shifeerri magaalaa tokko erguudha jennaan dhaabbadhuun jedhanii hin dhaabbate wallaga jechuun kana jala shurshuree shifeerri wayii nan beeka dura shifeera keenyas ture dhaabbadhu jennaan hin dhaabee innis hojii isaa hojjete jechuudha maaliif wallaga jechuunis kanuma waan ta'eef nama ajajamtuuf adda baasnee barree jechuudha hojii tokko hojjechaa turre baay'ee galatooma baay'ee naasa'u. Ani baazaar irrattis hojjechaa tan ture asis hojjettuu biirooti innaa hojiin kun baay'ee namatti tola warri miseensota sabbataa ta'anis immoo baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf garaadha warra hojjete hundi isaaniiyyuu nama kiyya akka namaa osoo hin taane nama akka ofii isaaniitti kan hojjetanii isaanis ilaalee jira baay'ee bareedaadha. Pirezidaantiin keenyas immoo kana waan nu qindeessitaniif galatoomadha. Galatoomadha jedha duraan dursee sagantaa guyyaa har'aatiif sagantaa kana nu qopheessuu keessanii duraan dursee pirezidaantii waldichaa galateeffachuun barbaada. Na baazarii sabbata turre irratti nurree hirmaachuu baannu nuyi biiroo irra turre hojii hojjechaa turre warroota achi hojjechaa turaniif isaan galateeffachuun barbaadan jedha.